Yooyyaa harka fuune kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo biyya keessaaf biyya ala idil addunyaa tana mararra teessanii miidiyaa madda nageenyaa hordofaa jirtan. Jaalalti kabajaan Oromummaa nuti isiniif qabnu lageen tabbeen qaxxaamuree lafa jirtan maratti isin haa ga'u jenna. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa turtii jiraataa aana jiillee dhummuugaa waliin goone qabannee dhiyaannee jirra. Turtii kanas gaafiif deebii gochuun kan sin dhageessisu an obboleessa keessan Jaal Ejersoo Wallooti. Gamanumaan gara obboleessa keenyaatti sin dabarsaa agadhumaa nu faana turaan affeerraa keenya. Assalaamu alaikum. Akkami nagaa fayyaa? Qeerree jirra jirtu? Fayyaa keessan akkama jirtan? Qeerree baga jiraattanii guyyaa har'aa geessanii. Mee haalli aanaan jiillee dhummuugaa keessa jiru akkami? Haalli amma keessa jirta maal fakkaata? Wallaahi haalli jiillee dhummuugadhaa. Haalli jiillee dhummuugaa keessa jiru kaleessarraa isaa qabee deemgaddaa baay'ee nu ulfaata. Baay'ee nu ulfaata. Amma ammattuugaa kunoo addaan hin baane. Okay, saamichi loowwanii gaala saamuu, loon saamuu akkasuma immoo humna dabalataa fidanii aana jiillee dhummuugaa ganda amma qe'een irratti gubatee jiru. Fakkeenyaaf kan akka gubbaa waachuu, allaalaa fi bakka kanatti humnoota amaaraa kana buusuun tokko tokko dhagahamaa jira. Wanni kun gama keetiin hagam dhugaadha, hagam quba qabda? Akka jiraataa ganda saniitti. Inni gubbaa waachulleen lafuma sila qabatee irra jirurra jira. Inni karaa allaalaadha, dubbiin sirriidha. Haga gaalaa, haga saawaa walitti qabatee hundoonni oofatuu ijoolleen jiddummaatee irraa buufatee dhiyeeffattee ittifni raayyaadhaa dhufee jidduu isheenee ijoolleen gaazilaa dhubbaasaa haga waafii gaala irraa deeffattu walitti dhaanii hindoonee hin madoonne nagaa hangaggara galtee ittifni raayyaadhaa dhufee gargar godhee amma ammatti addaan hin galle isaanuma olii gagaffa'ee humna addaa kana jarri qotee bulaa jee humna addaa jee tokkummaadhaan ka'anii sila ifaa sochii jalqabanii irratti bootte ammaas wanni addaan baame tokko hin jiru eeggatumatti jiranii humni duubarraa ummanni inni Oromoodhaa irratti dabalamuu malee wanni qaa hin jiru isaan silaa silumaahuu warra leenji'ee ba'ee baay'ee rakkinarra jira aanan jiillee dhummuugadha. Okay, galatoomne ulfaadhu Oromticha aanaa jiillee dhummuugaa. Haalli karaa amma caffaatiin jiru kunis kallattii saniin humnoonni kun sochii godhaa jiranii. Gara magaalaa Sanbateettis immoo dhufanii garasitti humnuma amma federaala jedhee achitti bu'eeru kana dahannoo godhatanii garasis dhufaa jiranii. Warroonni immoo kallattii gubbaa waacuutiin jiran gara gandaru keessaatti oli dhufanii lafa babal'ifataa waan jiraniif shamarranis dhiirtuu waan biran jirreef sodaatanii loon isaanii qabatanii bakka sanirraa baqataa jiranii sababa humnoonni kun lafa babal'ifatu jiran kanaanii jedhamee odeeffannoon tokko tokko keessoon nu qaqqabaa jira. Mee waan kana maal jettaati? Karaa rukeessaadhiiti ganda waacuudhaa amma achirraan gadi bu'anii lafa qabatuun dhugaa ifaa bilisaati. Ummanni gadi dhiisee gandaas gadi dhiisee ummanni sochii karaa gaditti darbuu malee waan achi taa'uudhaa hin qabane dhugaadha. Ummanni ittisa raayyaadhaa kuni nuyi bu'aa isaaniitis waan agarre hin qabnu. Bu'aan isaanii isaan hamma sunneedha ummanni kun hamma deemee lafa qabatee taa'u nurraa kaasaa jee ummanni irratti iyyinaan turaa uumaan jiran ijaaniituma ummata ittisuu malee isaan bu'aa isaanii waan tokko waan bakka kanatti nu faayyatanii akkana nu godhanii
jan tokko waan irraa qabnu isaan gubbaa waajjira taa'e qabate nurraa kaasadhaa haga boolla banannee midhaan keessaa fudhannuu dhabne boolla uummata Oromoodhaa bananiiti midhaan keessaa guurratanii nyaatutti jira. Manni ittisa raayyaa osoo irra dhaabanii agarsiisanu wanni tokko wanni dhufe hin jiru nuyi kanaafuu hin beekne hiimee gaamee boodan laalla jenneetuma laalutti jirra oo dhukkubni banameesse isaan waan isaan hin addataa qabaanatti hin fakkaatu akka hawaasni hidhatee sagalee walii godhee walitti dubbatutti jirutti uummanni kun hin beekneen. Hayyee galatoome ulfaadhu qe'ee ammaan dura gubatanii jiran bakka san ofii qubatanii jiranii jechaa jirtasi akkasumas boolla midhaaniidha Oromoodhaa bananii akka saamanii ofii fayyadamaa jiranis nutis dhagahaa jirra. Waan kana hoo abbaan midhaanii gaafa boolli isaatii jalaa banamee saamamee ofii fayyadaman kana maal jedha hawaasni waan kana akkamitti ilaalaa jira? Hawaasni nuyi kabaja eeganaa fixanne uummata ittisa raayyatu kana nu godhutti jira. Humna addaa silaas hin dadhabne ofirraa deebisuus hin dadhabne ofirraa kalaaqqaluus hin dadhabne isiniin daatanii kana nu godhutti jiranii cidduu teenya maqadha. Fuula teenya fiisin tolla, qe'ee teenya fiisin tolla, addunyaa teenya fiisin tolla. Jee hawaasni tokkummaadhaan labsa walii dabarsee kanaan uummanni kaana nuyi dalga galee humna da'atee dabalatee namni uummatatti ittisutti jiru uummata ittisa raayyaati. Uummanni tokkummaadhaan nuyi uummanni iyyuu noo jette nuyi daawwirraa qabnee amma shaaroobii gaaf takka achi qawween dhoonu ijuutti jiru. Hayyee galatoome ulfaadhu rabbi si faana haa jiraatu gaa'ee humnootichi akka nuyi amma hawaasarraayis dhagaa jirru akka nuti hordofaa jirruttis lola kaasuudhaaf dhiibbaa godhaa jiranii jedhamaa jira. Gama caffaa kanaanoo odeeffannoon quba qabdan hawaasa gama saniin jiru wal quba qabdanii haalli garas jiru akka dhagaa jirtutti akka nama odeeffannoo irra deddeebiin odeeffataa jiru tokkotti haalli karaa saniin jiru maal fakkaata? Kamisee irraa qabee hamma shaaroobii ramudaanaa isheenu Oromoo ramudaan keessa lallaaffatti. Je'ee labsa walii dabarsee gaaf tokko hin xu'arra je'ee akkanatti hidhatee akkanatti loggomatee taa'utti jira. Hayyee galatoomee ulfaadhu Oromticha ana jiille dhummuuga ergaan ati dabarfattu uummata Oromootiif ergaan ati dabarsitu maaltu jira? Oromoo walloo hoo lola asitti deemuuf yookaan fiinxaaleeyyoonni Amaaraa lola irratti banuudhaaf dhiibbaa godhaa jiran kanarratti uummanni kun of qopheessuu qabamoo maal godhuu qaban jettaa? Uummanni Oromoo marti kan keessaaf alaa hoo maal akkasaniif ta'an barbaaddanme kanama tokkotti? Uummanni Oromoo walloo xiqqoo turii qabu ofirraa dhiqutti jira. Kan jiru kan kibbaa kaaba dhihaa lixarra jiru Oromoo walloo turii ofirraa dhiquu jalqabee turii silaa inni beekta bakka jirtu hamma tana turii tana lafaa ka'iiti ofirraa dhiqii galmaan ga'iiti. Diinni silumaa diina keenya sagaleen teenya wal agarte lallaba walitti gadi baane ammaas duubatti hin deebiini sagalee tante dhaggeeffadhu saba kan keetirraa jecha fudhadhu gadi bahii diinatti gadi bahii. Labsi kun silaas darbe ammaas waliin dagatinaadhaa jechaan dabarta. Oromoo ala jirtu kan Afrikaa kee jirtu kan Eurooppaa kee jirtu kan Ayyaalaatii kee jirtu kan Asiyaa kee jirtu dhaamsinan itti dabarsu lafaa ka'iitii lallaba gadi nutti bahii lallaba gadi nutti bahii. Waan rakkanne naftiin teetuu sitti ragaa bahutti jirti waan nuyi rakkanne waan nuyi dhiphanne
akkanatti jirra gadi bahii gadi nutti bahiiti nu dhaggeeffadhu lallaba nutti gadi bahii sagalee nuu ta'ii nu bukkee dhaabbadhu jechaan dhaamsarratti dabalu. Hayyee yeroo qabdu qisaastee nuuf argamuu kan keetiif waan si gaafane nuuf deebisuu kan keetiif galatoomii ulfaadhu horii bulii deeban.